الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالة فمتوتا چاينا لا يانتو سلا جرجلة ترجمتن نجان كوبكرت تسنا كابوسني جتون جالة بقى جراتني بقى إكمتني يوم إكتن اسمين جتشا إذا كهرة كرار أدفيتنا فيديو سني ورابط وجرا واي مشاري كبرتك مثلا بلير ترجع جستكنا مشاري يروح كنا ميكان جرا كان جت واني كان أندرس نتمين جرا وفيكي يا تجرات تنا ما تي فيديو سني هجتا مشارين كنا تجرا جتشا وسنتين وفيكي يا وان نتبولن سني هجتا يروم من السريفات سني جرا فيديو جت تنتظر أكون وادا سني جرا كمشاري تكتوكو أربعين قبادي مون أكون نتي مجتين مشاتا كتوكو قبين غلارا منكي كسر رفدي بودا يتو واقع يواغلت مسلم جت فاني فيديو كان لايك شير غوچون دغتنا وروني چاينا لا ياتو سلاتي فاروات لنوغا يتنم سبسكرايب كودو ماتي كنيا تا جچون غمن وانا فيرا كوتدا وروني كو شير غودا والبرانغا غافي كان مو حاجه ما فيديو كان ما وغا دغفتن غافي كيسن اتما كيسن ترغتو نمو تبايي دافي مويو deebii keessan tanaan dura waan keessattuu iyyuu waa'ee jabanaa ijoolleen keessan dhuftanii gaafattan jirtanii gatiin akkamitti akkana ta'e yoom kana ta'ee jettaniitu jirtan jechuudha gatii sanaan maqaan nama nufi kiyya kana ittiin bite garuu isinitti hima jechuudha. Kanaafiyyuu ni argitu jabanaallee jabanaa murtii jabanaa akkanaa bitee kan jira meeqanaan bitee gatii isaa isinitti hima. Akkasuma immoo muqorqoraa aannan qabaan tureeyyuu tasa lafa dhoofte kun na jalaa cabee bitadheen galeechuudha buna gizee daffifamu kun cabee jira nama biratti baay'ee nama salphachiifti biteetan galeechuudha meeqan akkam bite sinirratti argisiisa makashkashaawwan kun baay'ee dafee cabaa mee miilana orijinaala tokkoffaa kan ta'e biteetoo galeechuudha as keessa na jalaa uffatee makashkashaan kanaan dura illee amma mooyyuu bitee galee baay'ee yabbuu kan ta'edha jechuudha kanaan biteetoo galee gatii isaa walumaan ilaallanis ni jechuu jaaladha. Akkasuma immoo shinii ani manaafanii mana hoggaan jedhu kan nama bunatti dhugu shiniin koo kan duraanitti turedha. Amma qayyarachuu barbaadetanii egaa kan gana meeshaalee kan ani kanan ofii kiyyaa yaadu yeroo keessummaan dhufe yeroo ayyaanaa kanan jedhu gana ofii kiyyaa yaadu ganaan bitu. Garuu siniiwwan kun ani manaaf baay'ee mirtiidha yookaan gaariidha jedhee bitee jaaladhe jechuudha. Maaliif yeroo hunda kan ittiin dhufu kan bitee malee yeroo ayyaanaa yookaan yeroo keessummaa dhufuudhaaf osoo hin ta'in ofuma keenya yeroo manatti ittiin godhee kanan bitee gatii isaa sirriitti nima isiniin jechuun jaaladha. Manaaf baay'ee tokko bayeessadha wantoonni akkanaa kun isiniin jechuufani kanan biteetoo galee isiniin jedha wantoota biraammoo egaa ka meeshaa gabaa gizee baateetoo bittu baay'ee ulfaata yeroo tokko waan hunda tokko qabdeetoo galuuni amma yeroo deemtu bitta ayyaana waan tokko bituu hoggaan deemu jechuudha. Asirraa waan dubbachuu barbaadu online irratti yeroo baay'ee qibaatii kana hin xalamna nuti kanas waan irraa dubbadhuun qabanis hin jechuu jaaladha. Online irratti doolaara 50 xalabuu dandeenya doolaara 40 xalabuu dandeenya diraama 50 gadi hin xalamnu yoo xiqqaate 40 hoggaa xalamne jechuudha. Soori amma beeku kan duraa kana haasa'aatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu biyya keessa meeqan jira orijinaaladha kun akka asirratti argaatu jirtan jechuudha. Kana laaltu orijinaala wanta ta'e hundaayyuu wanta bittan hundaa gatiin isaa meeqan jira jedhee tokko tokkoon isiniifan ibsuu deemaa meeshaalee amma achi ofii kiyyaatti fayyadamu guutuu isaa asumarratti ni argattanii warroonni bakka feetan teessaniitu xalabattan ayyaantu irraa isaa ta'u namoota biraati irraa isaa ta'u isa kwaalitii ta'e yeroo baay'ee waan ismaartii ta'e dhiyeessinaa maaloo namni jedhu san osoo hin ta'in meeshaaleen hundi isaatuyyuu ismaartiidha. Meeshaaleen ati bootaa deemtu murteessadha jechuudha. Suuqii gurguddaan wanni qaraxa mataa isaa qaba, gibira mataa isaa qaba, baatii mataa isaa kaffala waan ta'eef meeshaa kan galchu ismaartii galchu. Suuqiiwwan gurguddaan jechuudha. Kanneen immoo faarmaasiitti illee bituu dandeessu, bakka wanni walitti gurguraman illee bituu dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee meeshaalee ismaartii galchinaan hoggaa namni jedhu waan adda ta'e wayii isinitti fakkaatina suuparmaarkeetii guddaa suuqii gurguddaa deemanii warroota meeshaalee alaa galchan hoggaa deemtanii bittan kwaalitii argattan ismaartii argattan jechuudha. Kana baruu qabdan isiniin jechuun jaaladha bakka feetanii teessanitti sajajattan isiniifis dafqaa waan jiruu fi dhugaa jiru gaafa dhageessan isinillee keessan hin boqata isiniin jechuun jaaladha. Egaa ani kanumarraa hin jalqabaa moqorqorumarraa hin jalqabaa egaa kan buna gizee daffistan bishaan irra godhattu shaayii mana keessanii keessummaadhaan ali baay'ee isa guddichaa nan qaba jechuudha kan keessummaan gizee jiru nan qaba amma wanni keessa jira waan ta'eef baasee isinitti argisiifne malee jechuudha meeshaa duraaniiti kwaalitiidha
ishii biraa takka xiqqishuun bareedduu wayii na jalaa cabde kuni kana 440 nan bite jechuudha 400 sorry 450 sorry inda'u haanan nafaana deeme 70 malee jettee dibdee ishiin jaalatte jennaa 50 wajjin kenniteef jechuudha haanan teessee tola laalte yaani 40 wajjin jennaani sorry isin jira 50 wajjin dhala kun isin jechuu jaaladha hin dagattu waan ta'eef haanan way dagattu waan amma 40 jennaa fita jettee na laalte na fuuldura koo teessee jirti waan ta'eef wajjin hin deemne wanta meeshaalee wajjin laaluudha jechuudha jabanaan tanaadha jabanaa gaafii ijoolletti uumetu jira waan ta'eef jabanaa kan 180 hin bite jechuudha tuni birrii 10dha 180 tuni birrii 10 tuni immoo birrii 30 jechuudha walumaa galatti bakka 200 fi birrii 10dha jechuudha jabanaan tun kan furatte jabanaan kan duraan 150 turteeyyuu amma jechuudha kan 180 iyyuu taate mirti jabanaati baay'ee bareeddi egaa biyya keenya keessatti ka jabanaa mana dhabamuu qabu aadaa keenyadha waan goonuu hin qabnu kan namaatitti miti kan bulloo fi keenya fakkaannee bulla waan ta'eef iyyuu kana fakkaatanis hin jechuu jaaladha kanan bite egaa kara siniitti hoggaan deebi'e siniiwwan kiyya tanaan dura gizee haannan bula dafistuu argitanii siniin kiyya sinii duraaniiti ani kanaan dhuguufan kana qayyaruu barbaaditanii akkuma dura sinitti dubbadhee irra deebi'u kana 430 nan bite wanni kana 430 nan bite sinii kana sinii jaa'uuf keessaa qaba already rakabootin kun 12 qaba ganaan jaatti dabala amma ja'an bite so galee jechuudha 430 nan bite sinii jechuu jaaladha egaa kanarratti isin aga feetan meeshaa diizaayinii qabu oggaa bittan isa waan ta'e dabala malee hagas mara wanni beetimti sinintun baay'ee bareedduu fi mirti isiniiti garuu mana keessatti dhugu baay'ee bareeda isin immoo isiniiwwan ofii keessanii meeshaa aadaatiif bittan kan akkasuma immoo rakabootiiwwan ofii keessanii barbaadanii bittan wajjin deemuu danda'a ani immoo mana rakabootiin kiyya kan isa kan himmaa duraanii isa waan ta'eef amanaa dhugiitti dhabnuu taa'ee ta'a egaa makashkashaa kanallee bitachuun keessan isiniin oolu buna yeroo hunda kanaan daffa waan ta'eef iyyuu isiniin jedha birrii 150 birrii 150 makashkashaan kun isiniin jechuun jaaladha kana fakkaata baay'ee la wanni isaatu garaagarummaa qaba kan birrii 100 hin jira garaagarummaa qaban isiniin jechuun jaaladha akkuma gatiitiniidha kan meeshaan isaatillee kwaalitii kan ta'e kanan isiniin jechuun jaaladha egaa isa dhumaa qibaatii kanarraa hin dubbachuu barbaada qibaatii kana garuu ani guyyaa jalqabaatiif hin bitee ijoolleen baay'ee gaariidha jedhanii onlaayinitti kan yeroo hunda hin argitanii keessattuyyuu shahinii fi nuunuu gubbaarratti sirriitti beeksisu jechuudha qibaatiiwwan kana yeroo baay'ee ijoolleen keenyallee bittanii jirtanii fayyadamtanii jirtanii keessattuu ijoolleen tiktookii baay'ee boossi kanas birri diraama kanaan bitee tan gudii ta'e kanas diraama kanaan bitee gudii ta'e jedhu isa amma fakkeenyaaf anamma namni akka wanniitti kan na tokkome anamma dabbasaan kiyya hin ciccita maal akka ta'e beeku dabbasaan kiyya fuulduraan baay'ee dheeradha kanaafi kallattii kana lamaanii fi duuba kanaan ciccita dabbasaan kiyya kunii fi saamunaan tokko hin jira saamunaa san amma hin baafane dhugaa dubbachuuf yeroo biraa isinitti argisiisa saamunaan ittiin dhiqadhu jedhanii too na gorsan jechuudha kanan bitee galee saamunaa sun isinitti argisiisa gizee biraa saamunaa san soorii isiniin jechuun jaaladha dhugaa wanni ta'ee qibaatiin kun garuu aga 200 bitama ani garuu bootaa makkafafaasaa dhaqee tanan 140 nan bitee jechuudha 140 nan bitee namni bakka tokkotti 200 jedhanii haasa'u ani garuu 140 nan bitee kunooti orjinaaliidhaan isin jechuu jaaladha orjinaalummaan isaa kanaan beektanii onlaayinii irrallee waggaa isin dhufe kanumaan beektan jechuudha kana fakkaata viidiyoon koo guyyaarra viidiyoo kana hin jaalattan jedheen abdii qabaa wantootni asirratti isin dabarse kun hunduu isin fayyada jedhee waan yaade fidaa ofiifillee yoo barbaadu baattan hiriyoota keessan bira sheer godhaatti gahaan isiniin jedha yeroo baay'ee waan bittan tokko har'aa miti gaafa biyya galtan isin gaafata qarshiin keessan dafqitanii akkatti xumurratanii fiddan waggaa bittan dura gaafadha gaafillee akkanumaan baay'isuun gaarii miti baay'isawee waan tokkoon dubbadha as keessatti biyya keenya keessatti wanti har'a gatii har'atti argite boru deebitee tootti hin argitu gatiin gaafa tokko gadi deemee hin beeku wanti ol deema malee jechuudha
Kanaafuyyuu namallee tanaan dura ni dubbadhin dure namallee ceebbisina garuu haa ta'u malee oovarii yeroo tokko birrii dabala malee kuman dabala. Ijoollee waan ittiin beekuu qabdan jiraate taanaan jechuudha. Dafqa keenya namni barbaadu baay'ee hin fayyadee illee yaadu har'aa fi maaliif nuti shamarran biyya arabaa akka itti finnu namarraa addaadha. Warra biyya keessa xaaree qansiraallee hojjetee gizee galee diriiree mana ofiitti gizee galee bishaan qabuun dhiqatee saamunaallee hodhamee bishaan ofiitti dhiqatee firaashii qabate firaashii ofiitti diriiree natsaannatii qaba akka feetti sagalee ol fuudhee haasa'a akka feetti ollaatti illee baheetu dubbatee hafuura baafata. Nuti hiriyaan keenya eenyummaan keenya bilbila keenyaan ala isaayyuu galgalaa sagalee keenya dhaga'inuu jechaa nama mana irraa fagootti sagalee ofiitu ol qabeetu dubbata jechuudha. Akkas taati kan hojjennee fedhu kan nun geenye daa'imman hoodaa kan taa'in jechaa yeroo nu hin boqanna jennee daa'imti isaanii kana barbaadan jechaa odoo keessi keenya gubate odoo keessi keenya aaru ijoollee isaatti hin jennee ilkaan kolfaa akkanattidha jechuudha qarshii kana kan finnu. Kanaafuu waan bittanillee hoggaa bittan dura gaafadhaa kan hoggaa jedhu immoo birriin biyya keenyatti dabalu jechuuf miti. Birrii hin dabala wanti har'a 200 argite boru 300 ta'uu danda'a 250 ta'uu danda'a kanallee yaada keessa galchaa isin jechuun jaaladha. Egaa meeshaaleen kun waan gurguddaa ta'eeti miti garuu baruu qabdan jedhee waan yaadee fin qabadhee kana keessa dhufee egaa ani yeroo tokkicha akka kaargootitti miti kanaan guuree meeshaa mana kootitti galfachaa jiru tokko waan itti jiraadhu garuu isin dhoksu isin fuulduratti isinis fayyada waan ta'eef jabina isinii ta'a waan ta'eef wanta nuti itti fayyadamu hunda isaatu isin biraan ga'uu duubatti hin deebiin isin jedha. Baay'een isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa viidiyoo kana sheer godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka itti nagaa ta'a baay'ee.